Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa godittaa oduu kan isinitti mu'an Umar Sabaat. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee kan taate Artummaa keessatti walga'iin guyyaa lama dura mootummaan maqaa shanee lolla jedhuun uummata yaamee irratti uummanni nuti shanee waan jedhamu hin beeknu jechuun mormii kaasan. Akka maddi keenya kun jedhutti walgahicha irratti lolli Tigraay keessatti ka'e kanaan mootummaan muddamsuu cimaa kee waan jiruuf uummata walgahii yaamee nuti Tigraay loluu deemna. Ogguu nuti deemne shaneen isin jeeqxii uummanni nu waliin ka'aa waliin lollee of keessaa baasnaa jechuun walgahii gubbatti yeroo dubbatan uummanni keenya wanti shanee jettanii uummata keenya wal ficcisiiftaniif hin jiru, nuti shanee hin beeknu, kan nuti beeknu ABO'dha jechuun mormii kaasan. ABO'n immoo lafa Oromiyaa hunda keessa jira, yeroo ammaa kana nuti yoo isaan gargaaruu dadhabne loluu hin barbaannu jechuun walgahii dhiitanii bahutu himame. Akka maddi keenya kun himetti eegaa walgahii dhiitanii bahaniis kophatti walgahanii nuti waraana keenya gargaaruu qabna jechuun akka waliigalanis nuuf itti dabaluun ibsee jira. Jaallammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa mana hidhaa keessaa dhabamsiifaman. Qondaalonni ABO Jaal Daawit Abdataa fi Jaallammii Beenyaa mana hidhaa magaalaa Moojoo kan turan guyyaa har'aa adoolessa 12 bara 2021 maatiin isaanii dubbisuuf deemanii akka dhabantu gabaafame. Qondaalonni ABO kun lamaan manni murtii waliigala Oromiyaa bilisaan erga gadhiisee booda abbaan alangaa federaalaa iyyannoo fudhatee ture. Manni murtii federaalaas murtii mana murtii waliigala Oromiyaa Super Court of Oromiyaan akka kabajamu murteessee akka gadi dhiifaman ajajee ture. Haa ta'u malee poolisiin isaan to'atee jiru ajaja qaama olii eegaa jechuudhaan gadhiisuu didee ture. Amma mana hidhaa Moojootti baafamanii eessa akka geeffaman hin beekamne. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa fi Tigraay haalan cimee itti fufeera. Daangarratti kan wal adamsaa jiran mootummaan naannoo Amaaraa fi Tigraay lafa walqiyaatti irratti lolli cimaan erga eegalee torban guutuu fi lolli Tigraay fi Amaaraa jidduutti ta'aa jiru mootummaa naannoo Amaaraatti humnaa ol waan itti ta'eef pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Ageenyaw Tashaagar fuula Tiwiiterii isaanii irratti lammiin Itoophiyaa fi dhalattoonni Amaaraa iddoo jiranii akka dirmataniif waamicha dhiyeesseera. Lola kana irratti mootummaan federaalaa naannoo Tigraay tumsaa jirtus Tigraay lafoota irraa fudhatame ture kiiloomeetira hedduu to'annoo ofii jala oolfachaa jiraachuu odeessi achii bahuun ni mul'isa. Akkasumas konkolaataawwan humna poolisii naannoo Amaaraa hedduus to'ataa jiraachuu Tigraay ibsaa jirti. Ilmaan Oromoo lola sin hin fakkaanne achi deemtee akka hin duune dhaamsi darbee jira. Odeessi KFO irraa akka bahetti miseensi paartii keenya Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n miseensa koree KFO kan aanaa Bakkoo Tibbee godina Shawaa Lixaa akkasumas dhalataa aanichaa kan ta'e obbo Mallasaa Caalaa Goobanaa mana jireenyaa isaa magaalaa Burraayyuu iddoo Gafarsaa naannoo Ashawaa Meedaa jedhamu gaafa Eebla 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa naannoo sa'a 6tti humnoota mootummaatiin butamee fudhatamuu waajirri keenya mirkaneessee ture jedhu gabaasichi. Yeroo caqafame kanaan boodattis obbo Mallasaan eessatti akka fudhatame odeeffannoon ibsuu dhabamee otoo jiruu tibba kana namootni waliin hidhame jedhaman hiikamanii gara maatii isaaniitti yemmuu deebi'an obbo Mallasaa Caalaa Goobanaa garuu tokkoon hin hiikamne yookiin immoo maatii isaa fi paartii keenya iddoon inni jiru beekuu hin dandeenye jedhu. Haa ta'u malee odeeffannoon gama miidiyaalee hawaasummaatiin ba'an akka ibsanitti obbo Mallasaan akkuma humna mootummaatiin butameen lubbuun dabarsuu fi maatiin isaas adoolessa 4 bara 2013 ajjeefamuusaa akka dhagahan mirkaneeffannee jirra jedhu gabaasni kun. Odeeffannoowwan armaan olitti caqafaman haa jiraatan malee obbo Mallasaa Caalaa Goobanaa maaliif akka qabamee lubbuun kan jiru yoo ta'es eessa akka jirus ajjeefameera yoo ta'e immoo eessatti akka du'ee fi reenfisaa eessa akka jiru maatii isaatii fi paartii keenya fi saba bal'aadhaaf akka ibsamuuf akka nu gargaartan deeggarsa keessan gaafanna jechuun yaamicha dhiyeesse KFO'n. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hanga ammaa daawwattanidha. Oduu biyya alaa Saayid Dawwee waliin turtii gaarii.
Oduu biyya alaa keessaa immoo Jibuutii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa biyyattiitiin qabamanii akka hidhamaa jiran ilmaan Oromoo achi jiran madda nageenyaatti himan. Yeroo oowwii akka malee jabaate kanatti uummata Oromoo mana irratti caccabsanii fuudhanii mana hidhaa oowwisaa akka malee jabaatu keessatti hidhanii oowwaa fi dheebuun mana gubbaan isaa qorqorroo jalli balaaxaa afata tokkollee hin qabne keessatti gidirfamaa jiru. Yeroo oowwii fi dheebuun cinqee jalatti iyyine bishaan oowwaa boombaarraa yeroo san buusanii nutti kennu bishaanichi akka malee danfa waan ta'eef afaanitti qabatuu hin dandeenyu dhugaa jedhe askareen poolisii nurra dhaabbatee nu dararaa jedhu namni gabaasa kana nuuf laate kun. Uummanni akkanatti gidirfamu kun gariin qabeenya irraa qabamee gariin ijoollee isaa irraa qabamee rakkoo cimaaf saaxilamaa jiru. Oromoon biyyoota garaagaraa keessa jiraattan sagalee nuuf ta'a jechuun ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Amnesty International arrabsoo sanyummaa taphattoota kubbaa miilaa gurraacha garee biyyaalessa Ingilaand irra gahe balaaleffate. Dorgommii xumura waancaa Awurooppaa edda galgala taphatame irratti Ingilaand rukuttaa peenaaliitiitiin Xaaliyaaniin injifatamuu hordofee miidiyaan hawaasummaa gubbaatti taphattoonni gurraachi peenaaliitii galchuu dhaban arrabsoo sanyummaaf saaxilamaniiru. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Saaka Raashford, Saanchoo fi taphattoota gugguraa biroo cinaan jira jechuun arrabsoo sanyummaa irratti hammaachaa jiru balaaleffateera. Kubbaa miilaa keessaas akkasuma miidiyaa hawaasaa gubbaa fi hawaasa keessa jibba sanyummaaf bakki hin jiru jedheera. Jibba sanyummaa miidiyaa hawaasaa gubbaa taphattoota garee biyyaalessa Ingilaandi kana irratti dhangala'aa jiru kana dura dhaabbannas jedheera. Pirezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaan hidhamuu hordofee hokkora dhalateen manneen daldalaa saamamanii gamoowwan ibiddaan gubachaa jiru. Mootummaan Afrikaa Kibbaa hokkora kana tasgabbeessuuf humni waraanaa akka bobba'u ajajeera. Hokkora kanaan wiixata har'aa manneen daldalaa saamamanii gamoowwanis gubataniiru. Hokkora torbee darbee eegaleetti dhufe kanaan yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamuu 200 kaan to'annoo seeraa jala oolaniiru. Pirezidaantiin duraanii biyyattii Jaakob Zuumaan bara pirezidaantummaa isaanii malaamaltummaa raawwatan shakkii jedhuun qorannoo irratti eegalame irratti seera mana murtii eeguu dhabuun balleessaadha jedhamaniiru. Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaan akka hidhaman murtaa'ee Zuumaa eeguuf jecha basaasa seeraan alaa irratti qarshii miliyoonaan bahu pirezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaan poolisiitti harka kennan. Beellama mana murtii dhimma isaanii qoraturraa hafuu isaaniif adabbiin ji'oota 15 kan itti murame maanguddoon ganna 79 Zuumaan isa malaamaltummaan himataman yakkicha hin raawwanne jedhanii ofirraa ittisuun torbee darbe poolisiitti harka kennatan. Zuumaan manni murtii dhimma heera adabbii isaanii kana narraa hir'ise jedhanii kan amanan ta'us ogeeyyiin dhimma seeraa garuu carraan jiru dhiphaadhaa jedhu. Dhimmichi Afrikaa Kibbaa keessatti diraamaa dhimma seeraa amma dura mul'atee hin beekne ta'eera. Afrikaan Kibbaa seenaa ishee keessatti pirezidaantii ishee duraanii mana murtii dhaabdee hin beektu. Ergaa hordoftoota keenya. Oduulee biyya keessaa fi alaa qindeessee kan simbiraan gaa turan Sayyid Dawweetii fi Umar Sabaati gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf bula.